miidiyaa neetwoorkii jettanii sarchi godhuu dandeettu. Sana booda viidiyoo irra Ayyaa seentanii akkam jirtu? Kun Harbour Miidiyaadha. Akkamitti kooyinii sharafachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Kooyinii sharafachuu yoo barbaaddan yookiin immoo kooyina guuttachuu yoo barbaaddan Harbour Miidiyaa dubbisuu dandeessu. Kun fuula TikTokaa keenya. YouTubeis ni qabna. Instagraamas, Twitteras ni qabna. Yoo barbaaddan gara YouTubeetiinis odeeffannoo garaagaraa barnoota teeknooloojii itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa hundaayyuu kan agarsiisu Harbour viidiyoo irra seentanii viidiyoottan Harbour Miidiyaan dalage viidiyoottan galii gaggaarii irraa argachuu dandeenyu hunda isaanii as bira argachuu dandeessu. Hayyee mee amma akkamitti kooyinii sharafachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisu. TikTok keenya gubbaan seenna. Erga seennee booda gara gadii kanatti profaayil kan jedhu kana tuqna. Ergaas mataa gubbaa ol baanee sarara sadii karaa harka mirgaatiin matarra jirtu kanatti buunee gara dhumaa irratti maaltu nu dhufa? Baalaansi kan jedhu lammaffaa irratti nu dhufa. Isa sanitti buuna. Erga isa buune yookiin immoo isa tuqnee booda kallattiidhaan gara keessaa gama kana nu fida. Kooyinii isin asii qabdan, mallaqa isin asii qabdan isinitti agarsiisa. Kiyyamma 0.07 doolaara keessaa qaba. Mee haa jijjiiree isinitti agarsiisu. Yeroo jijjiiruudhaaf deemutti exchange kan jedhu tana tuqna. Erga exchange kan jedhutti bu'ee booda haala kanaan isinii fida. Exchange kan jedhu kana tuqtu. Yeroo tokko tokko kooyinii hedduu baay'ee yeroo sharafuuf deemtan filannoo isinii fiduu danda'a. Kooyinii 10, 20, 2,000 jedhee fiduu danda'a. Yeroo sanitti ragaalee garaagaraa isin gaafachuu danda'a. Kunoo amma kooyiniin takkaan turte 2 taate jirti. Kallattumaan naaf jijjiiree naaf sharafee jira. Haala kanaan exchange kan jedhu tuquudhaan filannoowwan isinii fidu yoo kooyinii 10, 20 filannoo fide bakka sadiitti yoo isinii fide kan barbaaddan filattanii hanga barbaaddan jijjiiruu dandeessu. Kanarra kan dabre ID yookiin immoo paaspoortii yookiin immoo wanta garaagaraa isin gaafachuu danda'a. Yeroo wanta akkasii isin gaafates haala isa ittiin banachuu dandeettan viidiyoo itti aanu yuutuubii Harbour Miidiyaa Neetwoork jalatti argattu. Akkam jirtu irra deebiidhaan mee akkaataa itti mallaqa keessaa qabnu sharafnu yookiin immoo kooyina keessaa qabnu mallaqa san gara kooyinitti jijjiirru waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti TikTok keenya irra seennee profaayil kan jedhu tuqna. Gara olii dhufnee sarara sadii kana tuqna. Sana booda akkaataan mallaqa keessaa qabnu murteessaadha. Baalaansi kan jedhu kana bira dhaqna. Baalaansi kan jedhutti erga buunee booda TikTokiin keenya haala kanaan nu bana. Yeroo inni banetti inni gara olii jiru kun kan sharafamu. Iddoon duwwaa jiru kun kooyiniin bakka irratti guutamu yookiin immoo asirraa garanatti akkaataa itti sharafannu yookiin immoo itti jijjiirru jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Exchange kan jedhu tuqna. Exchange kan jedhutti erga buunee booda exchange kan jettu tana itti buuna deebinee. Yoo san hin ta'in akkaataa filannoo biraa inni nuu fiduun filannoowwan barbaachisu ni barbaannaa jechuudha. Exchange itti buunee exchange kan jedhu kana itti buuna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda mallaqa nuti keessaa qabnu kooyina takka haala kanaan nu jijjiiraa jechuudha. Salphumatti kooyinni keenya jijjiiramee jira. Haa ta'uutii kooyinii hedduu yeroo tokko jijjiiruu yoo barbaanne baalaansii san ni tuqna. Haala kanaan inni nuu fida. Erga inni fidee booda maal goona ammallee haaluma duraa saniin riwaardii keenya kana gattuqna jechuudha. Riwaard kan jedhu. Erga isa gattuqnee booda filannoowwan garaagaraa asitti nuu fida. Filannoon inni fidu suni maali? Mallaqicha erga tuqnee booda baasuu barbaadda moo jijjiirachuu barbaadda jedha. Ani amma jijjiirachuu barbaada kan jedhu baasuu X godhee jijjiirachuu kana tuqa. Hangam jijjiirachuu barbaadda jedhee filannoo sii fida. Tokkoffaarratti 100, lammaffaarratti 220, sadaffaarratti 258, dhibbamoo 220 moo 258. Fakkeenyaan kanuma qabu keessaa jijjiira 158 kana ni tuqa. Ergasii exchange kan jedhu tuqa. Kallattumaan kooyiniin kiyya jijjiiramee bahee jira jechuudha. Fakkeenya kooyinii takkaa jalqaba jijjiirre isinitti agarsiisu kun. Haala kanaan jijjiiradhaa. Odeeffannoo dabalataa barbaaddan Harbour Miidiyaa Neetwoork jala dhaquudhaan YouTube keenya subscribe godhaa. Gara gadii deemtanii oduu fi odeeffannoo garaagaraa hojiilee onlaayinaa garaagaraa appilikeeshinoota akkasumas pilaatfoormoota hedduu argachuu dandeessu. Maqaan keenya isa kana Harbour Miidiyaa Neetwoork. Gara TikToktiinis nu argachuu dandeessu. Gara Feesbuukaatis yoo barbaaddan gara laafuu kan jedhu bira dhaqxanii salphatti nu argachuu dandeessu jechuudha.